Waaqayyo abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis waaqayyo tokko ameen. Nagaan waaqa jiraataa inni dhumaaf daarii hin qabne inni karaa Yesuus Kiristoos kenname inni daangaa hin qabne hunduma keessaniif hawaayatu akkam jirtu qulqulloonni gooftaa Yesuus Kiristoositti amantanii jireenya keessan isaaf laattanii deddeebitan wallaashi wallaa'anii maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan akkasumas karaa addaatiin ergaan kun kan isin qaqqabu boloonni kan isiniif qoodan kallattii miidiyaa yuutuubii waldichaatiinis kan isin qaqqabu hundumti keessan nagaa keessanii nagaan waaqayyo gooftaa maccaadhaa isin irratti baay'atu. Anis nagaa kootii waaqayyo gooftaan jireenya nagaa guutuu hunda keenyaaf kennee namoota irraa taaneerraa kanaaf abbaa keenyan galateeffannaa waaqayyo humna nuuf kennee ayyaana isaa nuu baay'isee namoota irraa nu godhee mana isaa keessa nu dhaabachiisee qooda nuu kennee warra dhugaa isaa dubbatan taaneerraa kun isa biraa ta'e maqaan isaa haa kabajamu cimina keenya irraati miti. Kanaaf isan galateeffannaa waaqayyoodhaa hojjechaa kan jirtan karaa adda addaatiin dhaloota kanatti karaa dhugaa agarsiisaa kan jirtan baraaf jireenya keessan mootichi haa eebbisu. Mee arras barumsa keenyaa walii wajjiniin jalqabnee jirru kutaa sadaffaasaa itti fufnee walii wajjiniin barannaa mata duree barumsaa nama hundumaa ilaallatu iddoon buufata keetii qulqullummaatti haa eegamu jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Gabaabaadhumatti waa'ee qulqullummaa walii wajjiniin barachaa jirra. Faarfannaa obboleessa keenya Girmaa Kuusaatiin eessa jirta qulqullummaa maaf badde maa baqatte biyya maa gadhiiste eenyuuf bakka dhiifta jedhu dhaggeeffachuu jalqabne mee waaqayyoon kadhannee kallattiidhaan gara barumsa keenyaa guyyaa irraatti dabarra. Qulqulluu amanamaa jiraata mootii bara baraa ati guddaadha. Ati guddaadha. Ati bara baraan guddaadha. Guddummaan kee hin safaramu, hin tilmaamamu, bira hin ga'amu. Isa nu beeknu, isa nu yaannuun olitti ati bara baraan guddaadha. Waaqa keenyaa maqaan kee nuuf haa ulfaatu. Mootii bara baraa maqaan kee nuuf haa kabajamu. Si galateeffannaa bara baraan ol jedhe. Ayyaanni kee eegee foonitti hafuuratti asiin nu ga'uu isaatiif kabajami mootii keenya. Kunoo fuula kee duratti immoo dhiyaannee isa qulqullaa amma addii kee irraa soorrachuuf deemna. Sagalee kee cubbuu keenya hundaanuu dhiisi. Daddarba keenya hundaanuu dhiisi. Hirmi hundumaa keessa keenyaa xaragii baasi. Kunoo isin dubbii amma dhageessaniin kan qulqullooftaniidha jedhamee barreeffamee jira. Dubbiin kee nu haa qulleessu. Wanti ulfina keef hin taane maqaa Yesuusiin haa cabu. Hojiin seexanaa haa rukutamu. Mata jabinni di'aabiloos haxxummaa isaa hundumtu maqaa gooftaa Yesuusiin irree waaqayyo waaqa jiraataatiin kan dhahame haa ta'u. Karaa argamu karaan argamne itti yaadees dingatas kan nu lolu hundu maqaa gooftaa Yesuusiin kan ifatame haa ta'u. Waaqa keenyaa ati nu wajjin ta'i ulaa waaqaa nurratti bani. Nuuni sirraa qofaa baruu barbaanna. Eenyuyyuu miti kan nu dhalche fooniif dhiigarraa dhalanne miti. Waaqa keessaa mirga abbaati Yesuus Kiristoosiin argamneerra. Kanaaf afaan waaqa keessaatu nuuf gala. Afaan waaqa keessaatiin akkaataa nu hubachuu dandeenyutti nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Egaani sagalee waaqayyoo yeroowwan darban keessatti mata duree iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu jedhu seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 14 ka'umsa godhannee ilaalaa turreerra.
iddoon buufata kee kun waan lama akka ta'e ilaalleerra. Tokkummaa qulqullootaa fi keessa garaa keenyaa jireenya keenya akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf guyyaa jalqabaa qabxii tokko duwwaa ilaalle. Iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eegganna isa jedhu jalatti qabxii tokkichi nu ilaalle. Waaqayyoo waan dhufuufidha. Waaqayyootu dhufaa jira waan ta'eef sababii waaqayyo dhufuuf jecha iddoon buufata keenyaa isaaf qullaa'ee eegamuu qaba jenneerra. Kanaaf immoo maaliif dhufaa waaqayyo kan jedhu jalatti immoo kophaa isaatti qabxiiwwan jalatti kaasnee ilaalleerra. Torban itti aanee dhufe irratti immoo yookaan kutaa lammaffaa keessatti immoo qabxiiwwan arfan ilaalleerra. Innis qabxiiwwan maal jedhanidha? Iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eegganna isa jedhu kan ibsan qabxiiwwan nu ilaalle. Lammaffaa yoos ulfina waaqayyoo argu, yoos waan dinqisiisaa argu, sadaffaa irratti jechuudha. Arfaffaa irratti yoos waaqayyoo maanu argu jenneerra. Shanaffaaf isa dhumaa nuyi gaaf sana ilaalle fayyisuu waaqayyoo argu jenneetu dhaabbanne jechuudha. Arra ja'affaatti fufna. Qabxiin ja'affaan iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eeggannaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Inni ja'affaan yoos gooftaan nama keessa darbee hojjeta. Yoos maal ta'a? Gooftaan yoos nama keessa darbee hojjeta. Yoo maal ta'e? Yoo iddoo buufata ofii qulqullummaatti eeggachuu hin danda'an. Isaayyaas raajicha boqonnaa 40 lakkoofsa 3-5 sagalee waaqayyoodha akkana jedha. Maqaa gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Sagaleen nama lafa onaa keessaa lallabu tokko waaqayyoof karaa tolchaatii haraa. Lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelchaa. Dachaan hundinuu ol kaafamu, tulluun gaarris hundinuu hakuffifamu. Inni bu'aa ba'iin diriiraa haa ta'u, inni wal cacaalaanis hola qixxaatu. Yommus ulfinni waaqayyoo hin mul'ata. Waaqayyo ofii isaatii kana waan dubbateef namni hundinuu kana arguuf jira in jedha. Ameen. Maal jedha? Iddoo kanatti sagalee lafa onaa keessaa iyyutu dubbata. Mata dureen qabxiin ijoon innis keessatti lallabamu maal kan jedhudha? Waaqayyoof karaa tolchaatii haraa jedha. Lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelchaa jedha. Eenyuudhaaf karaa tolchaa jedha? Waaqayyoodhaaf karaa tolchaatii haraa jedha. Karaa gooftaan keenya irra adeemu lafa onaa keessatti daandii baasaa jedha. Kana duwwaa miti. Inni wal cacaale wal haqixxaatu jedha. Inni gadi bu'ee ol haa ka'u. Inni ol ka'e immoo gadi haa deebi'u. Dachaan hundumtuu ol haa ka'u. Gaarri hundumtuu haa kuffifamu. Istireet kan ta'e, wal qixxaataa kan ta'e daandiin argamuutu irra jira. Maaliif fennaan waaqayyootu irra deemaa dhufaa? Ulfina waaqayyootu dhufaa jira. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf immoo waa hojjechuu barbaachisaa. Waan jajallaa qaqqajeelchuu barbaada. Waan wal bubuuse sirreessuu barbaachisaa. Kanaaf waaqayyoo keenyaaf daandii tolchaa karaa wal qixxeessaa sagalee jedhutu lallabamaadha. Ergaan kun kallattiidhaan Yohaannis Cuuphaadhaa wajjiniin kan wal qabatudha. Gara waaqayyootti kan agarsiisu waaqayyoodhaaf karaa haruudhaaf kan ergame sana jechuudha. Daandii waaqayyoodhaaf tottoltuudhaaf kan ergame nama raajii guddaa jedhamee waamame sanaadha. Dhuma isaa keessatti raajummaa isaa guddinni isaa yoo qoramsa keessa galeeyyu jechuudha. Inni gooftaa dura isa deemuudha. Gooftaan dhufee akka darbuuf, dhufee akka hojjetuuf, dhufee ulfina isaa akka agarsiisuu fi karaa wal qixxaachuu qabaadha. Waa'ee karaa inni jedhu kun, waa'ee daandii inni jedhu kun ifaadha. Isin rakkisu gadi baanee daandii wayii qofforuudhaa fi waan humna keenya humna addaa nu gaafatu jechuu miti.
daandii wayii tokko wanta nuyi humna keenyaan ganaa ogeessota daandii hojjetanii gargaarree karaa qofforuudhaaf hidhannee baanu jechuu miti. Inni jedhu kun waa'ee garaa keenyaati. Waa'ee laphee keenyaati. Laphee keenya keessa deemsa hafuura waaqayyootiif kan ta'u wantoota wal qixxaachuu qaban akka wal qixxeessinu nu gaafata sagaleen kun. Of tuulummaadhaan keessi garaa keenyaa gaara ta'e yoo jiraate jiguu qaba. Yoo gooftaan akka irra adeemu ulfina waaqayyo arguu barbaanna yoo ta'e. Waanuma addaa tokko of goone, waanuma addaa tokko of goone, namuma ajaa'ibaa tokko of goone, foon uffataa taanee utuu jirru nugusuma tokko of goone gaara goonee jiru yoo ta'e haa kuffifamu jedha. Qulqullummaan akkasitti lallabama. Qulqullummaan gaafa lallabamu isa kana laallata. Of tuulummaan haa jigu jedha. Jireenyi bowwaa ta'ee jiru immoo jireenyi abdii kutannaa keessa jiru immoo jireenyi gadi bu'ee anisichi hin jiru, anisichi badeera, anisichi abdiin qabu, si'achi waaqayyo nan argu, guungummii jedhu keessa galee jiru immoo ola ka'u jedha. Inni kun immoo lapheen akkasiis immoo ergaa qaba innis. Inni si'achi abdiin hin jiru jedhee lallabus ola ka'u. Maaltu dhufaa jira? Faana Kiristoos dhufaa jira. Lafa oonicha keessa kan deemaa dhufutu jira. Kanaaf karaan hundumtuu wal haa qixxaatu, daandiin hundumtuu wal haa qixxaatu, tolchaa karaa. Daandiin hundumtuu karaa deemsaaf mija'u haa ta'u karaa qopheessaa. Yoo sedha ulfina waaqayyoo argitu kun ammoo waaqayyo gooftaatu dubbate hin taa'edha. Waaqayyo gooftaatu dubbateera. Firoota koo qulqullummaan waaqayyoodhaaf jecha wanta gatamuun ta'u gatanii, wanta aragamuun ta'u araganii, kosiiwwan bakka qabatanii jiran gadi baasanii garaa ofii gaafa qopheessan waaqayyo ulfina isaa mul'isuudhaaf hin dhufa. Waaqayyo ulfina isaa mul'isuudhaaf iddoo akkasii barbaade hin dhufa firoota koo. Kanaaf maaliif iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggannaa qabxii jedhuufi yoos gooftaan nama keessa darbee hojjetaadha. Yoo nuyi karaa waaqayyoodhaaf taane, yoo nu daandii waaqayyoodhaaf taane, waaqayyo nu keessa darbee dhaloota kan biraa qaqqaba. Waaqayyo nu keessa darbee karaa lafa onaadha jedhamee hin deemsisu jedhame keessa deemama. Biyya wangeelli hin geenye keessa nu hin deema. Naannoo laphee waaqayyoof hin deemsifne keessa nu hin deema. Yeroo nu karaa taanuuf kunoo na keessa darbi, maaloo na keessa darbi, anaan hojjedhu, asan jira jennee kadhannee beenna miti. Egaa hojii tokko qabna nuun. Wanta gatamuun qabu keessa keenyaa gatuu qaba. Waan jiguun qabu of keessaa jigsuu qaba. Waan kufuun isarra jiraatu laphee keenya keessaa kuffisuu qabna. Gooftaadhaaf karaa mijeessuu qabna firoota koo. Yoo akkas ta'e irra deemaa dhufa. Gaafa sana dachaan hundinuu gaafa ol kaafamu, tulluun gaarris hundinuu gaafa kuffifamu, inni bu'aa ba'iin diriiraa gaafa ta'u, inni wal cacaalaan gaafa wal qixxeeffamu, ulfinni waaqayyoodhaa hin dhufaa firoota koo. Kanaaf iddoo buufata keenyaa kan nu iddoo qulqullaa'aa godhachuu qabnuufi gooftaatu karaa akkasii laphee akkasii gaafa argatu nu keessa darbee hojii hojjeta. Karaa taanaaf, faana taanaaf ittiin cufnu gooftaatti karaa. Ittiin cufnu inni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nu fayyiseef, namoota haaraa godhee kan inni mana isaa keessatti nu waameef akka isatti karaa cufnu miti. Karaan darbuun dhabee isatu na danqe, amalaan na danqe, jireenyaan na danqe, hojiidhaan na danqe yookiin na danqite. Isheedhaaf eessaan hojii koo hojjedhaa gufuu natti taate kan waaqayyo jedhu akka taanuuf miti. Gooftaan ilaachi nama argadheera amman tole baqa. Hin tole karaa mucaa kootiin iddoo akkasiin immoo ga'a. Karaa sanaan waajjira sana seena. Karaa isheen immoo biyya sana seena. Karaa isheen immoo iddoo akkasii waldaa akkasitti hojjedha jedhee kanaaf nu qopheessuudhaaf gara keenya dhufa. Kanaaf iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nuuf ta'a. Qabxiin torbaffaan immoo maaf iddoo buufata keenyaa qulqullaa'aatti eegganna isa jedhuufi nama mi'a waaqayyoo baaturraa eegama.
irra deebi'een dubbadha. Nama mi'a waaqayyoo baaturraa qulqullummaan eegama. Iddoo buufata isaa qulqullaa'aa godhee eeggachuun, laphee isaa qulqullaa'aa godhee eeggachuun, tokkummaa isaa qulqullaa'aa godhee eeggachuun nama mi'a waaqayyoo baaturraa eegama. Ammas Isaayyaasuma keessaan dubbisaa. Isaayyaas 52 lakkoofsa 11 sagalee jiruun dubbisa. Akkana jedha dubbiin kutaa kana keessa jiru. Sokkaa achi keessaa achi ba'aatii sokkaa wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Isin warri mi'a waaqayyoo baattan of qulleessaa. Ishee keessaa ba'aatii sokkaa. Irra deebi'een dubbisa. Sokkaa achi ba'aatii sokkaa wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Isin warri mi'a waaqayyoo baattan of qulleessaa. Ishee keessaas ba'aatii sokkaa. Maqaan waaqayyoodhaa kabajamu. Bakki waaqayyo keessaa ba'aa. Keessaa baqadhaa jedhu kuni iddoo biyya xuraa'ummaa isheetiif jecha waaqayyoo adabuuf jedhudha. Mandaraa yookiis biyya jallina isheetiin beekamte kan waaqayyo immoo irree dheekkamsaa irratti fudhachuuf jedhudha. Iddoo adabamuuf jettudha. Iddoo immoo biyya immoo naannoo immoo xuraa'ummaan keessa guutee jirudha. Iddoo akkasii keessaati ijoolleensaa akka ba'an barbaada waaqayyo. Ba'uu duwwaa miti. Waan xuraa'aa achi keessa jiru akka isaan hin tuqneef ajaja. Addumaan baasee waa'ee warra mi'a qulqullummaa waaqayyoo baatanii qajeelfama kenna. Maal jedha? Isin warri mi'a waaqayyoo baattan of qulleessaa. Warri mi'a waaqayyoo baattan kan inni ittiin jedhu kun lubootaaf leewwotadha. Luboonnii fi leewwonni bara kakuu moofaatti mi'a waaqayyoo baatanii deemu. Luboonni Uriimii fi Tuumiimiin baatanii deemu. Dirata fuula duraa jedhama. Akka nu arra bilbilaanii haloo waan akkas akkasiin sirraa baruu barbaade waan akkanaa minatti mijannee nama kan biraatti dawwallee ittiin yaada namaa gaafannu communicationidhaaf akka nutti fayyadamu. Bara sana keessaa luboonni Uriimii fi Tuumiimiin mi'a ittiin murtoo waaqayyoo beekan dirata fuula duraa baataniitu waaqayyoon ittiin gaafatu turan. Yeroo gara lolaatti deemuudhaaf jedhan waaqayyoo maal goonu deemnuu jedhanii gaafatu. Dirata fuula duraa sanaan eeyyee deemaa isinii wajjinan jiraa jedhee waaqayyoo murtoo kenneen deemu. Yoo waaqayyo arra hin deeminaa yoo deemtan immoo hamtu jedhe immoo hin dhiisu. Warri leewwotaa immoo bidiruu kakuu waaqayyoo taabota waaqayyoo baatu. Isaan malee qomoo biraan baachuu hin danda'u. Meeshaalee waaqeffannaa baatu, meeshaalee faarfannaa baatu. Isaan malee qomoo biraan baachuu hin danda'u. Yoo itti bu'ee hin ajjeefama. Murtoo waaqayyooti. Mi'a waaqayyoo baachuudhaaf warra addaan ba'anidha. Isin egaa warri mi'a waaqayyoo baattan kuni waan xuraa'aa hin tuqinaa isin hin madaalu. Waan xuraa'aa hin tuqinaa achi keessaa baa'e. Arra mi'a waaqayyoo eenyutu baata? Luboonni, paastoroota, qeesota, wangeelaawota qofaadhaa. Lakkii hundumti keenya Yesuus Kiristoosiin lammaffaa horii dhalanne luboota taaneerra. Argama waaqayyoo keessa deddeebi'uudhaaf, pireezensii waaqayyoo keessa deddeebi'uudhaaf, pireezensii waaqayyoo ekspiriyaans gochuudhaaf waamicha arganneerra. Iddoo qulqulluu sana keessa seenuudhaaf luboota taaneerra. Argamni lubaa keenya nu dursee seeneera. Yoos mi'i waaqayyoo nu harka jira. Dibati waaqayyoo nurra jira. Kennaan waaqayyoo nurra jira. Hafuurri waaqayyoo nu keessa jira. Mi'a waaqayyoo baannee jirra.
Egaa qulqullummaan eenyurraa eegama ree? Warra mi'a waaqayyoo baatanirraa eegama. Warra mi'a waaqayyoo baatanirraa immoo xuraa'ummaan hin bareedu, irraan eegamu, waliin galamu. Hin tuqinaa. Isin warri mi'a waaqayyoo baatanii waan ishee keessaa ba'a, waan xuraa harkaan hin qabinaa. Ba'a ishee keessaa jedhee waaqayyo. Iddoo xuraa'ummaan jiru, safara xuraa'ummaan jiru keessaa, amala xuraa'ummaan jiru keessaa, shaakala xuraa'ummaan keessa guute keessaa maal godhaa? Keessaa ba'a jedhee waaqayyoon sagalee kanaan. Kanaaf maaliif iddoo buufata keenya qulqullummaatti eegganna isa jedhuufi warra mi'a waaqayyoo baatanirraa eegama. Namni sagalee waaqayyoo kana dhageessu, ergaan dubbii waaqayyoo kanaadhaa kan si qaqqabe. Mi'a waaqayyoo baatte yoo ta'e waan xuraa'ummaa keessaa ba'i. Mi'a waaqayyoo wajjiniin xuraa'ummaa walii galuu hin danda'u. Mi'i waaqayyoo akkuma waaqayyoo qulqulluudha. Dibata waaqayyoo baatte yoo ta'e, kennaa faarfannaa baatte yoo ta'e, kennaa raajummaa baatte yoo ta'e, kennaa lallabaa baatte yoo ta'e, kennaa fayyisuu baatte yoo ta'e, kennaa mul'ataa baatte yoo ta'e, afaan haaraa baatte yoo ta'e, hiika afaan haaraa baatte yoo ta'e, waaqayyoo kennaa hiyyeessa gargaaruu sitti kennee baatte yoo ta'e, hafuura waaqayyoo of keessatti baattee guutamtee jirta yoo ta'e, waan xuraadhaa wajjiniin waliin hin makin sun sin madaalu. Keessaa ba'i jedha sagalee waaqayyoodha. Kanaaf iddoo buufata keenya qulqullummaatti eeggachuun nurra jiraata. Confused ta'uu hin qabnu. Nutti bitaacha'uu hin qabu waa'ee fayyina keenyaa. Fayyinni keenya akkoo kan inni barbaadameef qomoo qulqullaa akka taanuufidha. Waaqayyoof dhuunfaa akka taanuufidha. Kanaaf qulqullummaadhaan akka deddeebinu waaqayyo gooftaan nurraa barbaada jechuudha. Gara qabxii 8ffaattan darba. Sababiin isaa barumsa kana yoo xinnaate kutaa 3 xumuruu fayyaade haala kanaan garuu xumuraa hin jiru. Gara kutaa 4 isaa oliitti deemaa jira. Kanaaf qabxii tokkorraa hedduu turuu hin fedhu. Inni 8ffaan dheekkamsa waaqayyoo ooluudhaafidha. Iddoo buufata keenyaa qullaatti kan nu eeggachuu qabnuuf maaliif isa jedhuufi qabxiin 8ffaaf deebiinsaa dheekkamsa waaqayyoo ooluudhaaf jecha iddoo buufata keenyaa qulqullaa'aatti eeggachuutu nurra jiraata. Isa kanas macaaffaa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa sagalee jiruun deemee dubbisa. Waa'ee waaqayyoof addaan ba'uudhaa dubbata kutaa sana keessatti waaqayyoo matu dubbata. Akkana jedha. Isin yaa namoota Yihuudaa, isinis yaa warra Yerusaalem keessa jiraattanii ana waaqayyoo keessaniif addaan of baasaa. Warri wanta hamaa hojjettanii qola yaada garaa keessanii haguuguu ofirraa kutaa. Kanaa achi dheekkamsi koo akka ibiddaa boba'ee isin hin fixa. Namni isa dhaamsuu danda'us hin jiru jedha. Maal jedheedha? Namoota Israa'el, namoota Yihuudaa warra Yerusaalem keessa jiraatan waameetu ana waaqayyoo keessaniif maal of godhaadha? Addaan of baasaa. Warri wanta waan hamaa hojjettan immoo dhanna qabadhaadha. Dhanna akkamii? Dhanna isa yaada garaa keessanii. Isa dhanna qabadhaadha. Qola yaada garaa keessanii haguugee jiru ofirraa baasaa. Yoo akkas ta'uudhaa baate garuu dheekkamsatu dhufuuf jiraadha. Ibiddan bobeessuuf jiraadha. Namni danda'ee dhaamsu immoo hin jiru. Miidhamatu isin mudataa. Addaan anaaf obbaasaa jedhe. Dheekkamsa ooluudhaaf dhuunfaa waaqayyoo taanee jiraachuudhaaf
iddoo buufata keenya qulqullaa'ummaatti eeggachuun nurra jiraata. Yoo akkas ta'uudhaa baate gatiin barbaachifne baafna. Namni waaqayyoodhaa wajjiniin yoo wal lole namni walitti araarsu hin jiru. Namni namaa wajjiniin yoo wal lole namni isa araarsa. Waaqayyoollee araara kennuufii danda'a. Garuu namni waaqayyoodhaa wajjiniin yoo wal lole araarsituutu dhabama. Iddoon buufata keenyaa qulqullaatti yoo eegame garuu dheekkamsi waaqayyoodhaa nu mudatu. Nun quunnamuuf yeroo tokko. Addunyaan kun gara addaggummaatti, gara micciiramummaatti, gara ija jabaachuutti ammuma isheen adeemte. Waaqayyoon dhaga'uu diduudhaan cubbuu irratti cubbuu, jallina irratti jallina keessa baatee waaqayyo hin jiru jechuudha yeroo isheen geessu. Waaqayyoo waanuma xinnoo tokkoon hammam akka inni addunyaa sheek godhe argitaniittu. Waggootuma muraasa ji'oota muraasa mallee addunyaarra kan jiru koronaa vaayirasiin karaa inni ittiin dhufe yeroo xiqqoo tokko keessatti gara addunyaa kanaatti gadi darbatame. Vaayirasiin jarmoota jiran keessaa ishee xiqqoodha. Qorannoo baay'eedhaan laaboraatoorii guddaadhaan malee kan adda bahuu hin dandeenyeera. Baay'ee uumama xiqqoodha vaayirasiin jechuudha. Uumama xiqqishoo kanaan garuu addunyaa sheek godhe waaqayyo. Hin urgufe irraase waaqayyo. Sababii addunyaan kun cubbuu irratti cubbuu, jallina irratti jallina, meerri waaqayyo eessa jira jettee gaafa isheen guungumuutti kaatu. Dhiirri gaafa ni gaa'ela jedhee wal fuudhuutti ka'u. Dhalaaf dhalaan yeroo isaan wal fuudhanii lesbiyaanonni yeroo isaan jireenya gadhee keessa galuutti ka'an. Warri kaan ani dhiira ta'e dhalachuun irra hin turre dubartii ta'uun qaba jedhanii tiraansjenderiidhaan, sarjikaaliidhaan yeroo isaan saala jijjiirrachuutti ka'an. Yeroo namoonni takka dhiiraa wajjin takka dhalaa wajjin jiraachuutti ka'anii baay'isekshuwaalii ta'an LGBT'n mirgi keenya nuuf kabajamu jedhanii addunyaa irratti yeroo isaan dhaadachuutti ka'an waaqayyo waan xinnoo tokko gadhiise chaayinaa keessaan. Sanaa booddee addunyaan amma kana urgufamte. Gurguddoonni biyyaa gadi ba'anii waaqayyoon malee fala hin qabnu jedhan warri kaleessa dheengadda seera xuraa'ummaa kana mirkaneessan biyya keenya keessatti kanaa booddee amalli xuraa'aan kun hojiirra ooluu hin qabu jedhanii mootonni gadi ba'anii labsan kaan birrii isaanii birriin nu oolchuu dadhabe jedhanii gugguban meedaa irratti gadi facaasan. Waaqayyo dheekkamsa of harkaa qaba. Akkuma gaarii ta'e barri nu keessa jiraannu kun bara araaraa yoo ta'es barri nu keessa jiraannu kunis bara kakuu haaraa yoo ta'es arras waaqayyo cubbuu wajjiniin firooman qabu. Cubbuudhaa wajjiniin hin araaramne cubbamaatti araarame malee waaqayyo. Cubbuudhaa wajjin deebi'ee firan taane. Xuraa'ummaan noormaaliidha hin jenne waaqayyo sababii gooftaa Yesuus dhalateef. Sababii gooftaa Yesuus addunyaa kana deddeebi'eef. Sababii inni namootaaf jedhee du'eef du'aa awwaalamee du'aa ka'eef. Cubbuu wajjiniin firummaa uume utuu hin taane cubbuu isa firummaa namaaf waaqayyoon gidduu gore gargar baasee ture sana cabseetu nama ofiitti fide malee cubbuun noormaaliidha hin jenne. Inni Yesuus cubbuudhaaf waaqayyoon walitti araarse utuu hin taane cubbamaadhaaf waaqayyoon walitti araarse. Kanaaf har'allee waaqayyooniif cubbuun diina, seexanaaf waaqayyo diinadha. Kanaaf iddoon qulqullummaadhaan akka deddeebi'an kiristiyaanonni dhalli namaa waaqayyo hin barbaada irras hin gaafata. Kana yoo ta'uudhaa baate garuu dheekkamsi waaqayyo jira. Dheekkamsi koo boba'uuf jira. Namni dhaamsu hin jiru. Addaan anaaf obbaasaa jedhe waaqayyo. Anaaf addaan obbaasaa. Isa qola yaada garaa keessanii haguugee akkasiin sirriitti hin yaadne, akkasiin sirriitti hin ilaalle, akkasiin sirriitti yaada koo hubattanii na duukaa hin deemneef isin dukkaneessee jiru kan ofirraa kutaa jedhe waaqayyo. Dhufeen kutaa na kadhadhaan jenne isinumtu ofirraa kutaa jedhe. Akshinii mataa keessanii barbaada. Murtoo mataa keessanii barbaada. Kanaaf wanta ofirraa adda baasuun isinirra jiru maal godha? Ofirraa addaan baasaa jedhe waaqayyo. Kanaa achi dheekkamsa jira. Kanaaf iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eeggachuu qabna? Maaliif iddoo buufata keenyaa qullaa goonee jireenya qulqullummaa deddeebi'uu qabna? Isa jedhuufi deebiisaa inni dheekkamsa ooluudhaaf jedhu dhugaa kanarra dhaabbateeti jechuudha. Qabxii salgaffaatti darbina dhimma kan baasu ta'uudhaafi. Iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuu qabna. Nama dhimma baasu ta'uudhaaf. Dhimma kan baasu ta'uu yoo barbaanne
maal gochuu qabna? Iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuutu nurra jiraata. Iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun akka nuyi warra dhimma baasan taanuuf nu gargaara jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa lama isinii kenna. Hin dubbifanna lachuuyyuu. Macaafa fakkeenyaa 25 lakkoofsa 4 fi isa lammaffaa Xiimotewos 2:21 walii wajjiniin ilaalla. Macaafa fakkeenyaa 25 lakkoofsa 4 isa kana jalqaba dubbifannaa. Itti aansinee immoo kakuu haaraa deemnee lammaffaa Xiimotewos 2:21 dubbifanna. Qalbii banamaadhaan dhaggeeffadhaa. Inni meetii irraa mi'a hojjetu meetii qullaa akka qabaatutti ati meeticha baqsii udaan isaa gatiidha. Irra deebiin dubbisa. Inni meetii qullaa meetii irraa mi'a hojjetu meetii qullaa akka qabaatu ati meeticha baqsii udaan isaa gatiidha. Meetii sibiiladha kun. Waa'ee sibiila baqfamee dhimma baasuu dubbachaa jira. Mi'a dhimma baasuu argachuudhaaf sibiilarraa meetiin jechuudha. Baqfamuu qaba. Akkuma macaafni ibsu kan hin barbaachifne udaanni isaa keessaa gatamuu qaba. Waan keessaa gatamu waan ba'u sanaadha. Akkasii kan inni waamu sagalee Waaqayyoodha. Kosii jechuudha. Waan as keessatti hin barbaachifne jechuudha. Isaan kana keessaatii xaragii baasiidha. Sirriitti bassiitiidha. Yoo akkas goote namtichi inni meetii tolchu suni mi'a qulqullaa qabaachuu danda'a. Mi'a qulqullaa argachuu danda'a. Yoo tokko kana ta'uudhaa baate garuu namtichi mi'a qulqullaa qabaachuu hin danda'u. Hin rakkataa. Yoo qulqullaa'ani wanta hin barbaachifne yoo jireenya ofii keessaa baasanii nama dhimma baasu meeshaa dhimma baasu dhalootaaf bu'aa buusu ta'u. Waan ulfina Waaqayyoodhaa tuqu yoo of keessaa baasan. Waan garaa Waaqayyoodhaa hin gammachiifne yoo of keessaa baasan. Meesa Xiimotewos irra jiru hojii waan kallattii wallaallatuuf nan dubbisa. Lammaffaa Xiimotewos 2:21 irraa immoo akkana jedha. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa of qulleesse. Qodaa ulfinaa in ta'a. Akkasitti qodaa addaan ba'ee gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaafis qophaa'aa in ta'a. Irra deebi'a. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaa in ta'a. Akkasittis qodaa addaan ba'ee gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaafis qophaa'aa in ta'a jedha sagalee Waaqayyoodha. Warra wanta salphinaa hojjetan irraa addaan yoo baase namni jedha. Qodaa ulfinaa ta'a. Qodaa gooftaa isaatiif addaan ba'e kan waa'ee baasu kan dhimma baasu hin ta'a.
jecha ifaadhaan jechuudha. Dhimma kan baasu qodaa dhimma baasu ta'uudhaaf, tajaajilaa dhimma baasu ta'uudhaaf, geggeessaa dhimma baasu ta'uudhaaf, faarfataa dhimma baasu ta'uudhaaf, lallabaa dhimma baasu ta'uudhaaf maal gochuu qabna? Warra waan salphinaa hojjetan irraatii addaan of baasu barbaachisaadha. Hiriyoota waan salphinaa hojjetan irraa addaan of baasuu qaba. Gochaawwan waan salphinaa ta'an irraa addaan of baasuu qaba. Qodaa ulfinaa ta'uudhaaf, gooftaa isaatiif qodaa ulfinaa. Mana keessa qodaa garaa garaatu jira. Tokko tokko waanuma qoshaashaan kan itti gatamu, waan xuriin kan itti gatamu, wanti namni lulluuqqatee kan itti tufu, wanta gaggadhee funaananii kan keessatti gatan qodaan jira. Kan keessatti miilla dhiqatan, kan keessatti kosii garaa garaa gatan qodaan jira. Garuu maqaa isaa maalidha? Qodaadhuma. Manuma keessa ta'a. Namuma wajjin jiraata. Tokko immoo jira. Waan gaarii duwwaan kan itti namu, wanti nyaatamu qofti kan itti namu, wanti uffatamu duwwaan kan itti namu, wanti mormatti kaa'atamu, harkatti kaa'atamu duwwaan kan keessa kaa'amu, wanti xuraa'aan kan fuudhamee keessa hin kaa'amne jira. Bulbulanii kan keessatti hin daballe qodaa waan gaarii qofaa baatus immoo jira mana keessa. Qodaan kabajaa gaafa keessummaan dhufu ulfinaan gadi ba'u jira. Gaafa namni kabajamaan dhufu kunoo har'a keessummaa ittiin simanna jedhanii bareedanii kabajaaf kan mana keessaa gadi baasan qodaan jira. Meeshaan akkasii jira. Kan calluma jedhanii gaafa keessummaan dhufu fuudhanii xarapheessaarra kaa'an utuu hin taane wanti inni gadheen inni wanti gaggadheen keessatti gatamu sun jechuudha. Garuu qodaa gaarii, qodaa kabajaa keessaa nyaachuuf, keessaa dhuguuf, ittiin bareeduuf kan fuudhanii kaa'an, keessummaa duratti kan ittiin bareedan qodaa ulfinaa. Firoota koo Waaqayyoo kan inni fannoo irratti ilma isaa gatii baasisee nu dhuunfateef qodaa ulfinaaf qodaa miidhagaa akka taanuufidha. Kan itti qaana'an, kan itti yeella'an, kan itti saalfatan akka taanuuf miti. Gaafa firri dhufu, gaafa keessummaan dhufu, gaafa namni guddaan dhufu kan mana keessaa dadarbatanii gatanii miillaan dadarbatanii dhossan utuu hin taane gaafa kabajaa, gaafa hoolichi dhufu, gaafa qulqullootaa wajjin marfamanii waaqarraati gooftichi mul'atu ulfinaan kan itti mul'annu. Waaqayyo dhaloota kana keessatti qabatee kan inni ittiin deebii kennu, meeshaa harka isaa keessatti miidhagee dhalootaaf deebii kennuu danda'u akka taanuuf qodaa ulfinaa waldaa kiristiyaanaa keessatti eenyutu barbaadama gaafa jedhu kunoo ani naman qopheeffadhe qabaa jedhee Waaqayyo kan inni gadi baasu. Waldaan kiristiyaanaa kan isheen gadi baafattee qabnatti agarsiifattu nama qodaa meeshaa itti yeella'amne kan ittiin qaana'amne. Hawaasa keessatti gaafa barbaadamanii, hawaasa keessatti eenyu jira gaafa jedhamanii namni dubbiinsaa qajeelaa, hojiinsaa qajeelaa eenyudha gaafa jedhaman kan ittiin qaana'amne kunoo ittiin qopheeffannee jirra miti jedhanii kan gadi baasan. Nama ulfinaa, qodaa ulfinaa. Iddoo kamittiyyuu, waajjira kamittiyyuu kan ittiin yeella'amne, kan ittiin qaana'amne qodaa ulfinaa ta'uudhaaf jechuudha. Kan akkasii akka taanuufidha Waaqayyo kan inni nu waame firoota koo. Egaa hoo maal ta'uu qabna ree? Nummoo jireenya akkasii qodaa waa'ee baasu kan garaan Waaqayyootti boqotu, kan garaan hawaasaatti boqotu, dhugaan kan keessaa bareedee mul'atu ta'uudhaafi iddoo buufata keenyaa qulleessuun nurra jiraata. Addaan of baasuutu nurra jiraata jechuudha. Qabxiin salgaffaa dubbadheen jira. Qabxii isa kurnaffaa dubbadheetan kanarraa dhaaba. Inni nu waame mudaa malee waan ta'eef iddoo buufata keenyaa maal goona? Qulqullummaatti eeggachuu qabna. Inni nu waame, inni mana isaatti nu waame, gooftaan keenya, waaqni keenya mudaa malee waan ta'eef, guutuu waan ta'eef nus maal gochuu qabna? Iddoo buufata keenyaa qulqullaadhaaf mudaa malee eeggachuu qabna. Lallaba kana lallaba gaararraa keessatti gooftaa Yesuus kan inni dubbateedha. Maatiyos 5:48 irraa akkasidha. Egaa abbaan keessan inni waaqa irraa mudaa malee akkuma ta'e isinis warra mudaa hin qabne ta'a jedheedha.
eenyudha? Abbaan keessan inni waaqa irraa maal akkuma ta'e mudaa malee akkuma ta'e isinis mudaa malee ta'aa jedha. Afaan Yesuus keessaa jecha baheera jechi kun. Ilma Waaqayyoo isa addunyaa kanaa fi Waaqayyoon walitti araarsuudhaaf dhufe jechoota inni fayyadameera kun. Waaqayyoo keenyatu ofii isaatii mudaa maleedha. Isinis immoo mudaa malee ta'aa jedheetu kallattii nuu kenne. Anumtiyyuu mudaa malee waan ta'eef kan koyyuungaa isin akka barbaaddan ta'aa hin jenne. Maal godhaadhe malee akkuma inni qulqulluu ta'e abbaan keessan isinis qulqulloota ta'aa jedha. Seera keessa deebii keessaati. Seera keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 44 fi 45 irratti sagalee jiruun deemee dubbisa. Kutaa kanaa wajjiniin kallattiidhaan wal fakkaata. Ani Waaqayyo gooftaan keessan, ani qulqulluu waanan ta'eef isinis of qulleessaa, qulqullootas ta'aa, uumama lafa irra munyuuqan kanaan namummaa keessan hin xureessinaa. Uumama lafa irra munyuuqan kanaan namummaa keessan hin xureessinaa. Ani Waaqayyo isa gooftaa isiniif ta'uudhaaf biyya Gibxi isin baaseedha. Kanaaf ani qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo qulqulloota ta'aa. Ameen. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Ana fakkaachuudhaaf akka koo ta'uudhaaf qulqulloota ta'aa. Namni waan namaa hojjetu isa hin argine waan ta'eef qulqulloota ta'aa. Kanaaf Waaqayyoo ergaa isaa kanaan sagalee isaa kanaan maal akka taanu nu gorsa jechuudha. Ana fakkaadhaa, amalli koo qulqulluudha. Amalli koo kun immoo isin keessa akka jiraatun barbaadaa. Akka kootti deddeebi'aa. Qulqullummaa uffadhaa jiraadhaa jedhetu nuti dubbata. Yoo didanii hamaa hojjetan garuu namni waan hamaa hojjechuu sana itti fufu kun nama Waaqayyoo wajjiniin waliin argin jirudha. Nama Waaqayyoo wajjiniin walitti hin bahin jirudha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa sagalee jiruun dubbisa. Yaada koo kan guyyaa irraa walitti qabuudhaaf jechan dafee dubbachaa jira. Inni immoo akkas jedha. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e cubbuudhaa wajjiniin firoome, cubbuudhaa wajjiniin maatii ta'e jiraachuu hin danda'u. Maaliif mucaa Waaqayyooti kaa? Waaqayyootu maalidha? Cubbuudhaa wajjiniin diinadha. Kanaaf cubbuu wajjin walii galtanii jiraachuu hin dandeessanii jedha. Ergaama Yohaannis isa sadaffaa lakkoofsa 11 irratti boqonnaan qabu. Lakkoofsa 11 irratti immoo akkas jedha. Yaa michuu koo waan hamaa hin akkeessin, waan gaarii akkeessi malee namni waan gaarii hojjetu kan Waaqayyooti. Namni waan hamaa hojjetu Waaqayyoon hin argineedha. Namni waan hamaa hojjetu Waaqayyoon hin argineeti. Waan hamaan akkeessinii waan gaarii akkeessi malee jedha. Waaqayyoo dubbii isaa kanaan nu haa ijaaru. Yoo Waaqayyo gooftaan jedhe marsaa yookiis kutaa arfaffaasaa yeroo ittaan walii wajjin ilaallaa qabxii 11ffaan ammallee hafee jira. Kanaaf tufafnee walii wajjin ilaallaa. Iddoon buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eegamu akka qabu gooftaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Waaqa hundumaan olii jiraataa bara baraa yaasa sagalee keetiin nutti dhiyoo jirtu, yaasa dubbii keetiin nutti deddeebitee nu haasaattu akka nuyi misirroo qulqullittii dhirsa misirroo isa qulqulluu eeggannu qulqulloofnee fuula kee dura turruu fi dubbii keetiin nutti deddeebitee yaa isa nu haasaachaa jirtu kabajami ulfaadhu galanni siif haa ta'u. Garaa nuuf hin kutanne yaanni kee har'allee nu wajjin jira. Bara hundumaa maqaan kee haa kabajamu. Akka isa qulqulluu sagalee kee kanaatti ija qulqullummaa siif godhannee
sanyii qulqullaa taanee si abbaa keenya fakkaannee abbaa ormaa utuu hin fakkaatin abbaa ormaaf ijoollee ormaa utuu hin akkeessin isa gaarii waaqayyoo keenya fakkaannee si akkeessinee siitaa amalatti qabdu kan itti fudhadhaan nuun jette sana qulqullummaa sirraa fudhannee akka jiraannuu fi sagalee keessa nutti dubbatte kanaaf galatoomii dubbii kee kanaanis nu jijjiiri namoota dhugaa nu taasisi. Yaa waaqayyo gooftaa warra sagalee kanaan dhugumaan uumama haaraa fi jireenya waaqayyoon fakkaatu jiraatan akka taanuuf nu gargaari. Gufannaa amajaajii diinni keenya nu dura kaa'u hundumaa aboo keetiin cabsinee akka dabarruuf humna kee nu hidhachiisi. Gar fuulduraatti deemu malee duubatti akka hin deebineef nu gargaari. Isa nu dhageesseef maqaan kee ulfaatu. Yaada kee yaada waaqayyoo keessatti eegamnee hamma dhumaatti akka deemnu nu gargaari. Kana gooteetta ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu akkuman kanaan dura waadaa isiniif galee xumura barumsa kanaa irratti barumsa kanaa guutummaa masaa barreeffamaan isin ergaa akka yeroo kaanii sagaleedhaan walitti barreeffamaan kan isin ergaa hin jirree fi dhumarratti paawerpooyintii isaa isiniif kennuuf jedheeni. Kanaaf dhumarratti eeggadhaa kutaa xumuraa irratti waaqayyoon sinaa eebbisu faarfannaa obboleessi keenya Girmaa duraan eegallee hamma ta'e irraa dhaggeeffannee waa'ee qulqullummaa leellisaa waamaa gara xumuraatti finnaa waaqayyo isinii wajjin haa ta'u anasumaan nagaatti isiniin jedha. Qulqullummaan Iddoon Buufata qabattu.